Saamsameera jedha Itoophiyaa keessatti otoo hin hojjetin dura saamsama. Naa suuqiin keenya har'aa kunoo barreeffama kana dubbisa. Maaliif yoo jettan isattaan ilaala. Akkam jirtu akkam ooltanii ani nagaa kooti. Viidiyoo dursa akkuma argitan suuqiin saamsamee jira suuqiin keenya. Har'i jimaata. Saasa galbooda dhufa waan ta'eef hin danda'amu. Kana booda piroosesii baay'ee gaafatu. Ganaa warra kiraa irraa kireessine kaartaa mana isaanii walii galtee mattaawoqa isaanii maal fidatanii dhufanii sagaliin booda immoo hin danda'amu. Jimaata amma xinnoo turanii waan ba'aniif dhandhee gaafannaan piroosesiin dheeraadha deebi'ee jechuudha nama. Bargita eeyyama hin qabnaa hin jijjiirra tureeyyu nuti. Eeyyama hin qabnaa kan duraan buutikiidhaan inni buutikii hojjechaa ture namatu hojjechaa ture kanuma isaa inni cufamee as geddarra waan jenneef nuti akkasitti teenya jechuudha konfidensiidhaani. Akkasuma dhufanii ganaa idaarii ture immoo kan silaa dhufanii irra deemanii ilaalanis as butanii xiqimtii waan ta'e beeku. Cufanii bargi xaaruma ganama toota immoo niyoona isaa qameeyyuu amma uxaa duraatti darba jechuudha. Egaa Itoophiyaa keessatti hojiin kana fakkaata, dadhabbiin kana fakkaata. Torban hin geessu utuma hin hojjenne waanuma hin hojjennes. Galata Waaqallaani hojiin an hojjedha yaada waan hin hojjechuuf yaade jalqabe waan ta'eef. Gin warra maan hojjenne gola keessa warra hojjetuma warra balbalaan fa'i hojjetu gibira kennu. Amma hojjetamee hin argamnetti gibira. So kiraa manaa baastanii gibira ibidda gibirri immoo si cammaari. Isarraan kun daqiiqaa tokko eeyyama malee hojjettan akka waan biyya hojiin jiru akka waan biyya gaarii akka waan hojjettanii fiddanii baqa gibira maaliif hin baafne serious akka biyya guddatte amma hin geenye nagarii kan biyyatti guutee jechuudha. Amma hin geenye to amma gaan godhanii baay'ee damma nama dasatu baqa biyya hojjetu biyya dargaggeessa guddaan dubartiin gurmooftee bilchaattee dadhabdee hojjettu ta'e atis gibiratti baasi hojjedhu jechuun hin danda'ama. Biyya waan ofii fuulli qimsuun karaa balbalaa nagadatutti cuccufu kaan keessa jechuudha. Anillee suuqiin saaqee dirqama na barbaachisan eeyyamatti dhoksees hojjechuu hin danda'u. Qabas immoo an eeyyama jijjiirutu yoom jijjiirama jennaan idaariinaan jedhanii. So akkasiin saamsamee jira. Boru malee waan tajinna yalaafu hin jiru maaliif sanbata guddaa si jammarra nuti saanu boru qidaameedha. Har'a immoo galgala dhufanii rakkoon qabu. Kana fakkaataa akkanatti Itoophiyaan na galtan siraatan waan hundumaa narraa baradha gala. Dhugaan qabna qo'ee isinitti agarsiisa faayila eeyyaman duraanii. Kan duraanii kuni kana kan duraaniiti eeyyama. Eeyyama yeroo buutikiin hojjetamu nama hojjechiisaa ture dura oddoo duraan jechuudha maandisiirra ture. So kana jijjiirrannee ture nuti konfidensiidhaan ganaa idaarii waan ta'eef idaarii kanaan isa kanatti suuqitti jijjiirra kana qabannee dhannee gara suuqitti jennee turre isaan xaddafanii dafanii hojiirra oolchuudha. Hojiirra oolchuudhaaf fiiganii dhufanii kunoo kan amma mee hojjatte ani guyyaa tokkorra deemanii si jajjabeessu ulaagaa amma argatta amma mee akkamii jenne gulufu baqa gibira kaffali daf gibira eeyyama askin jechuudha isiniin jedha akkasii hundaafuyyuu guyyaa tokko lama firii qabna kun akkanatti Itoophiyaa keessatti nagalta feettaa itti shibirree feettaa isin godhu guyyaa tokko ofumaa dhufanii dhaabeerreeru. Bargit nuti suuqiin guddaa waan ta'eef dhoksine yookiin takka tursiifna ja'a lama tursiifna sadiin hin danda'amu. An kan hin yaade waa'ee gibiraa kanas baay'ee waan hin beekneef nagadee dura waan hin beekneef bakka kanumarraa guyyuma feene nuti dhannee jijjiirrannee turre kan eeyyamni ba'e immoo yaa'u idaari'uma kana tureeyyuu. Xaddafanii xiqimtii kana dhufanii siin jedha waan irra geessitaniif.